السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 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 Kabajamtoota hordoftoota keenya akkam nagaa fayyaa jirtu isin eejjaa keessattuu warri magaalaa Keeniyaa keessatti argamtan uummanni amantaa musliimaa hunduu baga gammaddan isiniin jecha fiilmii mata dureen isaa carraa hujii jedhu Suheeb Sheikh Amin Ibrootiin ka hojjetame eebbisiifamuuf guyyaa 25 baatii 9ffaa akka irraa nafne magaalaa Naayiroobii biyya Keeniyaa warri naannoo Keeniyaa jirtanii fi warri biyya biroo jirtanillee hundi keessanuu akka achitti dhuftaniitiin fiilmii kana irratti hirmaattan isiniin jedha karaa kiyyaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Hordoftootaa fi kabajamtoota amantaa islaamaa bakkuma jirtan hundintuu baga gammaddan isiniin jenna baga gammanne eebba fiilmii mata dureen isaa carraa hujii jedhamu Suheeb Sheikh Amin Ibrootiin kan hojjetame jechuudha. Eebbifamuuf kan deemu magaalaa Naayiroobiitti Septeembar baatii tana jechuudha guyyaa 25tti akka nurraan hafne isiniin jenna kabajaadhaan jaalalaan isin gaafannee jirra akka nurraan hafne nutillee inshaallah ichi dhaqna ichitti warri norku barbaadanis ichitti wal argaan keenya haa ta'u isiniin jenna. ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ሰላም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ የስራ እድል የሚል ፊልም ሊመረቅ ነው በኬንያ በናይሮቢ ከተማ ማለት ነው። በዚህ ወር በ25 ይመረቃል። ሁላችሁም እንዳትቀሩ፣ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። በጣም ምርጥ ፊልም ነው ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ እንደምትደሰቱበት። ሁላችሁም እንዳትቀሩ እንጠብቃችኋለን። ወጀንቶታ ጃላተምቶታ ወርዶፍቶታ ኬኛ በከጅታይት ነገኝ ረቢ ጉዳን እሲ ወሌን ሀጅራቱ ሲኒፋ ባዮ ደጃ ኦዱ ገመቺሳ ሙስሊሞት አዱያ ኢርጅርተን ሁንደ ከሰኒፍ ፊልም ጨራ ሆጂ ጅሩ ካን ሱዌቢ ሼህ አሚን ኢብሮትን ቆጳያ ኩማ አገርተን ከነቲ ናይሮቢቲ ኤብፈሙፍ ዴማ ሰኒፉ ነም ቶክጭ አከ ኢራን ሀፍኒ አከ ፊልም ጨራ ሆጂ ጅሩ ካና አከ ሁንዲ ከሰኑ ኢረት ረገምተኒ ኤብሲፍታን ፊልሚ Suheeb Sheikh Amin Ibrootiin qophaa'ee kana hundi keessanuu irratti argamtanii akka eebbisiiftanii beeksisa isiniif ka godhaa jirru akka achirratti argamtanii fiilmii kana eebbisiiftanii fi yeroo jalqabaatiif fiilmii musliimaa haala bifa bareedaa ta'e bifa hedduu nama harkisuun bifa hunda keenya nu jijjiiruun qabatanii isiniif dhufanii jiranii hundi keessanuu irratti argama. Galmitti eebbifamulleen Sir Ali Muslim Kilab magaalaa Naayiroobii keessatti ka argamutti eebbifamaa akka irraa hafne baatii kana Septeembar gaafa guyyaa 25 hundi keessanuu akka irratti argamtanii eebba waliin geggeessitanii gammachuu keessaniif warri Naayiroobii jirtan isin waliin jiraachuu baannus dhaqnee wal isin waliin eebbisiisuu baannus asuma teennee isinii gammannaa warri biyya biraa keessa jirtan akkuma kennaa kanatti teessanii leevii eeggatan jechuudha guyyaa sanii viidiyoo manka agarru ta'a warri as jirtan gammachuu keessan isin wajjin achirratti hirmaachuu dadhabnullee sagalee taanee sagalee teenya isin wajjin hirmaachaati jirra hundi keessanuu warri as jirtan achitti argama warri achi hin jirre mootu viidiyoo isaa eeggadhaa fiilima haala bareedan hojjetame kana hundi keessanuu yeroo inni ifamti sheer gootanii akka waliin daddabarsitanii barnoota akka hundi keenya irraa fudhannu hunda keenya nu jijjiiruutu dhufe fiilmni yeroo jalqabaatiif afaan oromootiin bifa kanaan bifa amantii islaamaa qofa calaqqisiisuun bifa kanaan yeroo jalqabaatiif hojjetame jechuudha akkuma Itoophiyaa walii galattuutu afaan oromootiin jechuudha. Saniifuu akka irratti argamtanii warri Naayiroobii jirtan Suheebin qofa osoo hin ta'in musliimoonni Naayiroobii jirtan ka afaan keenya dhageettan hundi keessanuu baga gammaddanii oduu gammachuutu akkana rabbi taddaan cinna sinii hagoru biyya kanatti gaa fiilmni akkana hojjetame eebbisiisuuf namni hin dhufu malee silaa jiraate hedduu itti gammannaa ture warri jirtan baga gammaddanii gammachuu teessanillee gammachuu teenya walumaanuu gammachuu ka qoodamnu ta'a yeroo fiilmni gadhiifamutti ammootu sheeriitti duutis hin jirra isin hundi keessanuu sheerii godha warri sagalee teenya amma dhageettanillee beeksisa godha achitti argama isin affeerree jirra asitti isin affeerree achitti isin affeerree dhaqa irratti argama. Viidiyoon kunilleen jechuudha ka irratti isiniif gadhiifamu chaanal ibsuu obsee ijoollee teenya Keenyaa keessatti argaman yuutuubaroota keenya jechuudha kan fakkeenya guddaa hundaaf ta'aa jira yeroo ammaa kanatti isaanitti waraabnee itti ergaa jirra jechuudha isaantu beeksisa kana godhaa jirra ibsootillee galatoomin jechuudha hunda keessanii galatooma warri beeksisa kana gootanii kun immoo faayidaa mataa keessanii osoo ta'e faayidaa keenya hundaaf jettanii itti cinqamtanii itti dhimmamtanii waan kana godhaa jirtanii hundi keessanuu warri chaanala kanarratti argamtan video kana ka argitan achi dhaytanii chaanala ibsuu obsee warri Naayiroobii jirtan hin hordoftan jennee yaanna kenna osoo taate yaani warra Naayiroobii osoo ta'e warra biyya biraa hundaatu hordofaa warri mootu Naayiroobii jirtan chaanala kana waan agartaniif isaaniif achirratti isin gadhiifna jechuudha kanarratti waan argitaniif yeroo baay'ee saniifuu
warri viidiyoo kana agartan hundi keessanuu ibsuu obsee chaanaala isaatti irra gadhiifamaa isin immoo achitti qaamaan agartanii dhaqaa waliin eebbisiisaa isiniin jenna. Bye bye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota keenya akkam jirtan baga jiraattan jecha akkam jirtan baga jiraattan jecha guyyaa irraa oduu gammachiisa isiniif qabannee dhufne oduun kunis maali kan jettan taate akkuma beekamu Yaman gadhiisnee boru magaalaa Keeniyaa deemuuf deemna jechuudha. Gaafa guyyaa 25 Seepteembar baatii kana jechuudha. Bara 2022 baatii kana keessa guyyaa 25 Seepteembarii magaalaa Keeniyaatti akka wal agarru achi dhufuu deemna. Maaliif fiilmii asirratti akka argitan kana fiilmii Suheeb obboleessa keenya Suheeb Sheek Amin Ibrotiin hojjetame yookaan dalagame eebbisiisuuf magaalaa yookaan biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessatti iddoon isaas iddoon itti wal agarru nullee achi dhufnee ilaaluuf deemna jechuudha. Mee akkamiin nus dhufnee ilaaluuf deemna warroonni Keeniyaa jirtan guutuun naannoo asan jirtan guutuun keessanuu baga gammaddan jechaa fiilmiin achi dhufe isiniif eebbifamuu deema. Fiilmii sanis wajjin laallaa nullee akkamiin nus himattanii nun ka'ee nu ta'ee jechuudha dhufneetiin laallaa iddoon isallee immoo Sar Ali Muslim jedhama isintu beekachuu warra achi keessa jirtan Sar Ali Muslim kan jedhamu Sar Ali Muslim Club jedhama iddoon isaa jechuudha. Akkuma argitan fiilmiin kun eebbifamuuf waan deemuuf nam tokko akka isin jalaa hin tarre jechuudha. Warroonni tikeetii bitattaniitiin jalqaba akka isin jalaan dhumanne iddoon isin jalaan guunne kan barbaadan taate lakkoofsa bilbilaa asirratti maxxanee argitan kanarratti bilbiluudhaan tikeetii yeroo qabsifachuu hin dandeettan jechuudha akka iddoon isin jalaan guutamne akka isin hin tarre isin jedha namni dura dheexanii tikeetii bitatanii immoo analleef naa qaba hin dhufe isin jedha fiilmii carraa hojii kan jedhu eebbifamuuf deema jechuudha. Carraa hojii kan jedhamu obboleessa keenya Suheeb Sheek Amin Ibro akkuma beektanitti fiilmii ajaa'ibaa isiniif fideetiin dhufaa jira jechuudha. Magaalaa Keeniyaa keessatti eebbisiifamaa jechuudha. Silaa astaate hedduu bareeda ture homaa gochuu hin dandeenyu nullee achuma dhufneetiin ka wajjin laallu ta'e jechuudha. Yoo dhufullee baanne nuuran ilaalalaati waan xiqqoo karaan fagoo ta'eef yeroo biraa isinii dhufna isiniin jechaatiin isin immoo warra achi jirtan akka isin jalaa hin tarre fiilmii kana yeroo eebbifamu wajjin dhaqnee maddee dhaabbannee fiilmiin afaan Oromoo hedduu ka eebbifamu hin jiru jechuudha. Bira dhaabbannee gargaaruu qabna jechuudha. Yeroo inni eebbifamu bira dhaabbanneetiin laaluu qabna. Aartii keenyas guddisuuf ammallee immoo fiilmiin kun kan amantaa wal qabate natti fakkaata fiilmii bareedaadha. Akkuma argitan nam tokko akka isin jaraan tarre baga gammaddan hundi keessan warroonni Keeniyaa jirtan fiilmii kana achitti isin biratti waan eebbifameef jechuudha. Isin jala kan tarre hundi keessanuu iddoo isaan beektanii magaalaa Naayiroobii keessatti jechuudha. Magaalaa guddittii Naayiroobii keessatti isiniif kan eebbifamu ta'e jechuudha. Akka isin jalaa hin tarre irra deddeebi'ee isiniif hima jechuudha. Hundi keessanuu akka achi argamtan hangama nu wajji turtaniif galatoomaa isin jecha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Gammachiisa jiraattota magaalaa Naayiroobiitii fi naannawaa isii jirtan maraafu eebba fiilmii carraa hojii joo Suheeb Sheek Amin Ibrootiin qophaa'ee addaa qophaa'ee jira. Magaalaa Naayiroobii keessatti nam tokko akka nafne guyyaa Seepteembar 25 alhada galma Sar Aliitti qophii adda addaa qophaa'ee eebba fiilmiitii fi hawaasa keenya kan Harargee keessatti beela hongeedhaan dhumaa jiraniif qophiin addaa waan qophaa'echa nam takka akka nurraa nafne guyyaa alhada Seepteembar 25 nam takka akka nafne isin eena qophiin biraatis qophiin adda addaa ni jira. Diraamaalee walaloo baacoo waan adda addaa sheekootii munshida ustaazoota adda addaa achirra ni argaman. Hin hafinaa nutis ni dhufna isinis hin hafinaa. Guyyaan kun guyyaa seena qabeessa lammii teenya tarakkachaa jirtuufis cinaa dhaabbachuudhaaf akkasumatti fiilmii carraan hojii joo Suheeb Sheek Amin Ibrootiin qophaa'e eebbisuudhaaf achitti wal agarru galma Sar Ali Muslim Club. Oduu gammachiisa jiraattota magaalaa Naayiroobii mara fiilmii carraa hojii joo obboleessa keenya Suheeb Sheek Amin Ibrootiin qophaa'e guyyaa Seepteembar meeqaatti 25 bifa oowwaatiin eebbisuudhaaf qophiin barbaachisu marri xumuramee jira. Maal kana qofa lammiif gaachan ummata keenya kan hongii roobaatiin miidhameefis deeggarsa ajaa'ibaa gaggeeffamuuf Sar Ali Muslim Club keessatti bifa oowwaa ta'een qophaa'ee jira. Eessa jirtu? Maal godhu jirtu? Dafaa nu dhaqqabaa walaa dhaqqabnu lammiif gaachana obboleessa keenyaas fiilmii isaa bifa oowwaa ta'een eebba isaa gad haa geessinu.
oduu gammachiisa warroota magaalaa Naayiroobii fi naannoo isheetti argamtan hunda keessaniif oduu gammachiisa saniif qabnee dhufnee jira. Oduun gammachiisa kun maali yoo kan jettan taatan? Filmii isin yeroo dheeraadhaaf eegaa turtan filmii mata dureen isaa carraa hojii jedhu namni dalagee eenyu? Su'eeb Sheekh Amini birootiidhaan kan dalagame jechuudha. Filmii kunis Naayiroobiitti eebbifamaa seeraanii Muslim Club 25 akka nurra nafneen afeeraa keenya isin jedha. Wal argaan keenya ni seeraanii Muslim Club ta'u. Bye bye.